Tole nagaa waaqayyo waraarri waaqayyo siifaa baay'atu kabajamtoota yuutuubara geexee asallaa jiru jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu nagaa jirtu ani fayyaa kooti isiniin jechuun jaaladhaa har'ammoo kaleessa maaksii dabbasaa kiyyaa hojjetadhee tanan viidiyoo isaa ilaaltan jedhee tan abdii qaba isa sanirratti koomentii jalatti kan nagaafattanitu jira meeshaalee itti fayyadame hundaayyuu isa sinitti mul'isuu fi asmaan immoo iyyuu laal dabbasaan kaleessa miiccesanii har'a kunuu filee jira akkana jiraan isiniin jedha haala kanaanan filee kunuu amma erganitti deebi'eetu hojjetachuu qabee inda'uun bakka akkuma duraa sanitti deebi'ee dheerachaa jiru odoon addaan kutuu baaddee kana caalaa deemayyuu kunuu akkana jira isiniin jedha kaleessa maaksii godhee gizeen maaksii godhu shintibeetii keessatti viidiyoo waraabni maalsiitan bakka uumaa kiyyaa kuyyuu jedhee tayyaa'u akkatti maaksii gootan hin beektan hundi keessanuu jedhee tananii Giyummoyyuu lakkii akkatti dibattullee nuti argisiisettan homaa rakkoon hin jiru naaf ibsaa isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo waa'ee shaampoo isaa baay'ee gaariidha jedheesani kunuudha barreeffamni isaa isinitti mul'ata jedheetan abdii qaba garuu birrii over gizee jedhan waggaa dhufe biyya nan jirutti Dubaayitti jechuudha birrii 54 naaf fiddee gizee kaan gidi aga 60 deemuun danda'an beekuan akkashiin natti himtetti mana suuqiin beekuanii taayitan isaan eegaa jechuudha isaan tunaa fida kuntiraatan jiraanii kana fakkaata shaampuun isitti mul'ata jedheetan abdii qaba kana deebisee toommoyyuu shaampuun isaan duraan naaf duraan orjinaalaa miti kana baay'ina jalaa caccabsaa tureeyyuu isiniin jedha isa kana garuu eenyumaayyuu ani itti fayyadamaan jedhu maal seeta fuuldura kana fankutu godheen jalaa kukkute amma keessa jira fayyadamu kanattan isinitti argisiise dhugaa nama tasmamma'uu jiraachuu danda'a hiriyyaan tiyyaan tasmamma'e naan jettee jirti tariikaa orjinaal isaa hin jira orjinaal isaa waggaa fidaniif hin beeku malee ana orjinaal naaf finne na dideessiniin jedha kana deebiseetu baay'ee jijjiiraman irratti arge jiraate taanan kana salsiirguma garuu guloo of keessaa qaba kan guloo of keessaa qabu kun baay'ee guloon barbaachisaadha hin beektu baay'ee gaariidha gulooni kan guloo kun baay'ee dabbasaa kiyyaa maaksiidhaan booda erga miiccadheen booda fayyadame baay'ee tokko gaariidha hoo argattanii eessumattuu hin argama gatiin isaatillee guddee miti fichisiifadhaatti fayyadamaanis jechuu jaaladha deebiseetu mooyyuu isaan kaleessa itti makeetu maaksii hoggaan dibadhu kokonaatidha kuni dabbasaa na jalaa goggogse dura dabbasaa hoggaan miiccadhee raawwadheen dibadha jedhee taffichisiisee dabbasaa na jalaa goggogsinaan hoggaawwan dhumee ta'eyyuu xiqqoo wayii keessa jirala gizeen miiccadhuun itti godhadha kanaa jechuudha in goggogse dura akkanumatti dibadha jedhee fidee tanan dabbasaa na jalaa goggogsee achumaan dhiisee maaksii shunkurtii hoggaan qopheeffadhu itti fayyadamaa ture jechuudha kana fakkaata deebisee toommoo maalan isinitti argisiisa jedhee tanan dhugaa fuulli kiyya jechuudha alarjikiin qaba asaasiyee isaan jedhaniisan jechuudha baay'ee shifnatti jedhaa ture fuulli kiyya akka ammaa kana miti baay'ee tabalaasha'ee ture achi gizee duraa baay'ee guddiidha birrii 40 naaf fidde kana amma waggaa ta'ee hin fayyadamu nan dhiise maaliif ani isinitti argisiisee ta'u wanni gatii guddiidhaan fidan uumama tokko faayidaan qabu kanas birrii 40 naaf fidde birrii 80 jechuudha dhugaa birrii 80 baasee tanaan waan akkanaa kana qarshii kootiin naaf fidde qarshii isheetiin waan isin ajaa'ibu keessaa kun Itoophiyaallee hin jira aduullee hin danda'a wanni kuni ani hiriyoonni ishee duraan warri hojii qabanii tuuyyuu hiriyoota kooti ani durumaanuu warra jajjaboo kana wajjin nan oola abjuun qabanatti fakkaate inna kana fayyadaman gizee sanuuyyuu birrii 40 amma kara 200 ga'ee jedhan Itoophiyaatti ishii bilqaatiidhaan gurgurama Itoophiyaatti jechuudha bunarraa hojjetama baay'ee fuula kiyya yeroo hundaayyuu galgala odoo hin dibatin buleetu hin beeku gatiin ishii baay'ee rikkaasha birrii 8 maaliin naaf fiddee akkasii fiddee dhugaa biyyatti illee hin fayyadaa waggaa biyya galle qilleensi batalay baay'ee nu rakkisa hin beektu waggaa biyya arabaatti kara biyyaa gala fuulli nama tabalaashee jira ani tanaan dura biyya galee tanan haga mana yaalaa deemuun ga'ee jechuudha dhugaa mana yaalatti qorichi naa kennamee ta fuula kiyyatti deebi'e kanaafuyyuu kunila baay'ee tokko gaariidha asittillee bakka jirtanittillee warri akka alarjikii qabdan jechuuf ammalee waa dibaddaa hidhee sin gorsuuf miti gatii xiqqoodhaan birrii guddaa baasuu suntan isaan amma waan akkanaa kana waan fayyadamnu qarshii keenyan jechuu danda'an akkam warra xiqqoo laafuu ta'e malee jechuudha kanaafuyyuu
fichisi fidadhaati fayyadama biyyattillee waggaa galle wanni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaattillee jechuudha qilleensa Itoophiyaatiifillee hin ta'a. Ani waanan argeef tanaan dura jechuudha oduun biyya arabaan deebin hiriyoonni koo warri hojjetaa ta'an warri hojii dhuunfaa ofii qaban bitanii fayyadamanii in argee osuman kamitti argadha kan isaanii san waggaan jedhu anuuyyuu kun har'a argadhee kana erga waggaa darbee jira erga mana kanatti naafidde fayyadamuu dhiise birrii 80 bite kana lama fayyadamuu dhiisee jira dhugaan isiniin jedha. Uumamaa faayidaa tokkoon argine fuulli kiyya akkasumatti na cittaa ture guyyaa 3 irraa barreessa anumatti deebi'eetu na cittaa ture achiin dhiisee kanatti fayyadamuu qabe. Dhugaan isiniin jedha Itoophiyaatti yeroo sana waggaatti fayyadamtu hiriyaa keessa lamaan argee ijoolleetti fayyadamtu. ganama fuulli isaanii bakka akkatti inni bareedu adii kana ta'ee tokkatti inni bareedu ganama waggaa lafaa kaanii fuula dhiqata saamunaa bichaadhaan uummanni kaabbii minamina fayyadaman maaliin jedhan kanuma bichaa galgala dibatanii bulanii ganama kaanii saamunaadhaan dhiqatan akkatti inni fuula bareechuun da'uun kana caala kan Itoophiyaa sun jedhee tayyaadee jechuudha qallaalii kanan bareechuu anallee xiqqoo qibaatidha kanatti shifna jedhe malee baay'ee fuula koonaa sirreessee jira jechuudha. Kana fakkaataa shaampuun itti fayyadamaa jiru dhugaan isiniin jedha. Shunkurtii isa warri dura kana fa'a rakkattanii fuuldurri kun akkanatti isin rakkise ta'e ani footoo garuu fireeshii ta'ee sananii fuulduratti footoo san isiniif laxxafaa jechuudha. Footoo duraan ka'e haga asii dirasii deemee jira jechuudha. Dabbasaan kee fuuldura kana hin jiru amma garuu naasirraatee jira. Abdii odoo fuudhin itti fayyadama. Jecha kaleessaa koo keessatti kanan adiraasiniin jedhu yoo zanjabilaa fi shunkurtii adii itti gootan ta'e sa'a tokko ol ofirra teechisina. Yoo shunkurtii diimaa fi loomii ta'e akka sa'a 4 ofirra teechisuu dandeessu. Anu kaleessa sa'a 4 muluun ofirra teechisee jechuudha. Hojii fixu malee dhiqadhu jedhee sa'a 4 ofirra teechisee tanan dhiqadhe. Kanaafuyyuu haga sa'a 4 ofirra teechisuu dandeessa shunkurtii jettanii loomii shittaadhaa fi forforii dhabbayeessa isiniin jedheetan ture kaleessa akkasitti akkatti fayyadamtanii zayituun mana arabaa keessaan dhabamu waan feeyyuu waggaa ta'e abdii fuudhinaatii dhugaa oduu baasii guddaan baasin itti fayyadamaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu wanna biraattis immoo fuulduratti waan itti fayyadamu qabadheetan isinii dhufa yoo isinitti tole laayikii sheerii godhuun dagatinaa. Asmaan obboleewwan kee na jajjabeessitan koomentiidhaan na jajjabeessitan guddaan isin jaaladha. Asmaan immoo koomentii obboleettii xiyyaatan deebisa. Dhugaa isin jedha baay'ee galatoomii. Dhugaa kee jettee mataan jedhamu dabbasaa jedhama. Baay'ee dhugaa jecha bareedaa naa barreessitee guddaan itti gammade. Thank you isin jechuun jaaladha. Dhugaa kee jettee kan shabashabamu dabbasaadha malee mataa miti. Dabbasaa jechuutan mataa jedhee mataan shabashabamu uumama rabbii waan ta'eef iyyuu siin jedha. Kanaafuyyuu kunoo kana fakkaataa dabbasaa shabashabamu sunillee isiniin jedha baay'ee liyyinatti argee waan hoo jedhamu akkanumatti itti fufeetiniin hojjedhee too isinitti argisiisa. Kana caalaa akka inni deemu abdiin qaba warri akka kutanaan dura dabbasaadhaan rakkattan. Abdii odoo fuudhin ji'a 7 isiniin jedheetoo jira ji'a 7 odoo abdii fuudhin itti fayyadameen. Kanaafuyyuu ji'a 7 kana saanayyaa sittuu dabbasa akka dabbasaa keessanitti murteessan. Dhugaan isiniin jedha ani maal seetawwanni kana maranatti ture farmii seera isaan eegne farmii dibadheetu jechuudha. Shaampoo itti fayyadamne qibaatii gaa itti fayyadamne bishaanuma qofaanan dhiqaa duubni kun ifaan jechuudha. Muramee amma duubni kun akkatti rukkaa fakkaatee kana jiru kun caakkaa fakkaatu kun jechuudha. Hin jiru ture duuba kanaan dabbasaan kutte jedheetuma caccabeetuma bari dabbasaan koo jechuudha. Bakka dabbasaa taasisee namni muluun haadii kana ofirraa minamina naan jedhanii bafusum hin aduunis dabbasaa kana akkuma godhan jedhee biyya arabaa nan dhufee xiqqoo ergan babbareen booda itti fayyadamuun qabe kunuu anillee martuu jedhamaa yookaan warri keenya martuu jedhu yumitire warroonni gurguddaan maanguddoon hin dabbasaan jedhanii martuu jedhu batalayyi qaamee gizee deemanii sirba keessatti jechuudha beekuu dandeessa warri qaamee deemtanii martuu yaantala martuu rookomo maal jedhama gaafa tokko isa isiniif qabee dhufa qaameen gaafa ga'e isiniin jedha ammaa fi gorsi kee kana fakkaataa qaqqaaliiwwan babbareedduuwwan hundi keessanuu dhugaa warra nama jajjabeessitan baay'ee namatti tolta keessuma kootiin isin jaaladha naaf jiraadhan isiniin jedha dhugaa baay'ee warri laayikii namaaf gootan koomentii naaf kennitan hundi keessanuu guddaan isin galateeffadha bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu milkaan isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo
hundi keenya hundi keessanuu jijjiiramtanii haadholee jijjiirtanii ilmaan keessan jijjiirtanii arguun barbaada. Isinis akkasuma nama milkii rabbiin waa godhu isiniin jechuun jaaladha. Guddaan isin kabajaa keessa kooti isinii haadharraa dhalattan waan taataniif haati keessan haadha kooti. Akkasuma immoo iyyuu dhaamsan isinitti dhaammadhu. Ijoolleen haadha qabdan Waaqayyo umurii isin yaadeeressu gaafa tokko as keessaa ijoollee yuutuubara qabdan haadha keessan akka dhufeetu ijaallaan abdiin qaba rabbi hoonu guddisanii isiniin jedha. Guddaan isin jaaladha. Turtii gaarii haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee. Ijoolleen immoo liivii seentan. Yoonatti mijate liivii seenna jedhaati keessan dubbisaa. Yoonatti mijate seenitan isin ilaala waliin taphannan isiniin jedha. Akkasuma immoo liiviin kiyyana didee maal akka ta'e hin beeku. Gaafa liiviin naa hojjete immoo fedha Waaqayyooti waliin taphannan isiniin jedha. Turtii gaarii bakka jirtanitti.